hordoftoonni YouTube channel keenya baga nagaan dhuftanii Dr. Boocaalati. Har'a kanan dhufe waa'ee nyaatota fayya qabeessa ta'anii fi yookaan immoo nyaatota fayyaa keenyaaf gaarii ta'anii fi nyaatota immoo fayyaa keenyaaf gaarii hin taane akkasumas immoo bartee nyaata wal qabatee bartee balaa hamaarra nu buusu bartee akkamiitii kan jedhuu fi gosoota nyaataa kanallee an akkamii akka ta'an eenyuun fa'aa akka ta'an fi WHO'n illee waan kaa'e qaba waa'ee nyaataa kana recommendation inni kaa'e qaba keessattuu biyyoota guddataa jiraniif so isa sanan isinitti himuu dhufe egaa akkuma beekamu nyaanni fayya qabeessa yookaan healthy diet inni jedhamu kun hir'ina nyaataa ittisuutti dabalatee dhukkuboota daddarboo hin taane kan akka dhukkuba onnee olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa strookii dhukkuba sukkaaraa kanneen illee ittisuu irratti gahee guddaa qaba jechuudha nyaatonni healthy diet yookaan immoo nyaata fayya qabeessa inni jedhamu kun jechuudha. So ogaa kanaaf mee akkamitti nyaatonni kunniin eenyu fa'aadha akkamittiin immoo nyaata kana filannee dhukkuboota daddarboo hin taane kanarraa irree akkamittiin of eegnaa kan jedhuu fi barteewwan akkamitti kan jedhu waan tokko isinitti himuu kan dhufe isinis hanga dhuma sagantaa keenyatti wajjin tura warri immoo chaanaalii keenya har'a reefu dhuftanii argitan welcome to our YouTube channel jenneerra anaa dhufu YouTube channel keenya subscribe godhaa ta'u maatii nu ta'a hanga dhumaan nu wajjin tura. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee waa'ee nyaata filachuu kanarratti yeroo ka'u dhimmi waa'ee nyaataa fi fayyaa kun yeroo ka'u namoonni yeroo baay'ee dhugaa itti fakkaatu akkasumas immoo wanna dhiibbaa isaan irraan ga'u itti fakkaatu jechuudha hanga wanta san hin arginitti haa ta'uti garuu yeroo ammaa dhukkuboonni daddarboo hin taane yookaan non communicable disease jedhaman akka dhukkuba olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa dhukkuba sukkaaraa dhukkuba strookii dhukkuba onnee olka'iinsa kolesteroolii dhukkuboonni kunniin yeroo ammaa baay'ee babal'achaa dhufan jechuudha. So dhukkuboonni kunniin gaa yoo xiqqaate nyaata filan healthy diets kanaan sochii qaamaa gochuudhaan fi nyaatota kana filachuudhaan carraa dhukkuboota kanaan qabamuu significantly gadi hir'isnaa jechuudha. Significantly gadi hir'isnaa jechuudha. Kanaaf kaamee nyaatonni kunniin akkamiiti? Activitiin immoo nuti goonu san akkamiiti? Waan soogidaallee jira soogidaallee haala kamiin fudhatamuu akka qabu WHO'n kaa'ee jira jechuudha. Sukkaarallee yookaan immoo wanta mi'aallee haala kamiin fudhachuu akka qabnuu fi hangam fudhachuu akka qabnu WHO waan kanarratti kaa'ee jira jechuudha. So ogaamee jalqabuma irratti amma waa'ee nyaatota fayya qabeessa jedhaman kanaatitti gaafa dabarru nyaata fayya qabeessa yookaan nyaatota healthy diets jedhaman kun nyaata akkamiiti? Nyaanni kun nyaata akkamiiti kan jedhutti gaafa ceenu so gareedhaan jira. Garee nyaatotaa kana keessaa inni tokko fruit and vegetables nyaatonni WHO'n akka healthy dietitti kaa'e fruit and vegetables kun eenyu fa'aadha kan jedhutti gaafa deemnu ammoo usually kan fruit and vegetables hedduutu jira garuu kan biyya keenya keessatti yookaan immoo yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti argamu sanarratti xiyyeeffannaa jechuudha. More of audience keenyallee namoota as keessa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf nyaatonni kunniin eenyu fa'aa akka ta'an namni baay'een numa beekaa jechuudha. Fruitiin akka nyaata baananaa yookaan immoo muuzii, maangoo, pappaayaa, strawberry yookaan ananaasii fa'aa akkasumas immoo nyaatota akka timaatimaa, onion yookaan immoo qullubbii adii, qullubbii diimaa jarreen kunniin fruit and vegetables jedhamu jechuudha. Avokaadollee akkuma dura sanitti himee jechuudha. Kun more of kan biyya keenya keessatti argamu jechuudha. Fruit and vegetables muduraa fi fuduraa isa nuti jennu jechuudha. So nyaatonni healthy diet number 1 jara kanaa jechuudha. Healthy diet number 1 jara kanaa jechuudha. So nyaata healthy diet inni bira lamaffaan immoo midhaan nyaataa fi whole grains and legumes yookaan immoo midhaanota callaa fi midhaan dheedhii irraa warra hojjetaman kunillee healthy diet jedhamu jechuudha. Isaanis kan akka baaqelaa, ataraa, ruuzii, boqqolloo fi midhaan akka garbuu faallee achi keessa jiru jechuudha. Garbuu faallee achi keessa jiru. Jara kana WHO'n list godheetuma maqaadhuma isaaniitiin illee list godheet jarri kun nyaata healthy diet ta'uu isaanii himaa jechuudha. So jarri kunillee nyaata healthy diet keessa jiru jechuudha. Kanatti dabalatee nyaatonni akka qamadiitii fi boqqolloo akkasuma healthy diet jala jiru jechuudha. Akkasumas immoo biyya keenyatti illee baay'inaan argamuu baatu nuts yookaan immoo ocholoniin illee
nyaatota fayya qabeessummaa qaban yookaan immoo healthy diets jalatti ramadamuu jechuudha. Inni biraan nyaata fayya qabeessummaa yookaan healthy diet ittiin to'annu inni biraan faatii parsantii 30 gadi hir'atuu qabaa jedha WHO jechuudha. Faatii parsantii 30 gaditti kana jechuun nyaata guyyaa guyyaadhaan fudhannu keessa dhibbeentaa 30 gadi ta'uu qabaa jedha faatiin. Egaa faatiin gosa sadii wayititti qoodama. Saturated fat, unsaturated fat fi trans fat jedhama adda qoqqoodama. So egaa faatiiwwan san keessaa kan baay'ee barbaadamuu fi namni illee fudhachuu qabu unsaturated fats warra jedhamudha jechuudha. Soddomman kanaayyuu unsaturated fat yoo goone gaariidha jechuudha. Unsaturated fatiin kun egaa faatii qaama keenya irratti miidhaa hin qabnee fi inumaayyuu qaamni keenya baay'ee isaan barbaadu jechuudha. Baay'ee isaan barbaadu. Unsaturated faatiin kun eenyu keessatti argama yookaan immoo maddi nyaataa unsaturated faatii irraa nuti argannu eenyu faadha? Avokaadoo fi qurxummii. Avokaadoo fi qurxummii irraa nyaata unsaturated faat jedhamu kana argannaa jechuudha. Maddi guddaan isa kana unsaturated faat jedhamu jarri kun. Inni biraan saturated faatidha. Saturated faatii jechuun immoo qaamni keenya baay'ee hin barbaadu. Parsantii 10 gaditti gadi hir'achuu qaba jechuudha. Saturated faatiin kun qaama keenya keessatti daily amma fudhannu kun inumaayyuu parsantii 10 gadi ta'uu qaba jechuudha. Saturated faatiin kun eenyu faadha? Nyaata cooma kan horiirraa argamu, cooma foon nu nyaannu irraa kan argamu, dhadhaafaa keessatti kan argamu sun saturated fat jedhama jechuudha. Isaan sun gaa unhealthy dietidha jechuudha. Unhealthy dietidha jechuudha. Ambiraa trans fatidha. Trans fat jechuun immoo faatii wantoota processed ta'an, industrially processed warra ta'an nyaatota ashagamanii faatiin irree keessatti dabalamee too oomishaman warshaa adda addaa keessatti processed ta'anii warra oomishaman sun trans fat jedhamu jechuudha. Trans fat jedhamu jechuudha. Usually WHO isaan san avoid akka namni godhu barbaada jechuudha. Trans fat kan warshaa keessatti oomishamee ba'e fakkeenya kan akka keekii faa keessatti kan argamu, buskuutii adda addaa keessatti kan argamuu fi nyaatota mi'aa adda addaa keessatti faatiin processed ta'ee argamu sun that's totally unhealthy. Inna avoid gochuu qabaadha. Namni kamiyyuu nyaata akkasiisan avoid gochuu qaba jedheen WHO ni kaa'a jechuudha. Egaa kanaaf namni tokko hanga danda'ameen parsantii tokko gadi fudhachuu qabaadha. Trans faatii kana yoo fudhachuullee ni fudhata ta'e to the level of less than 1% itti gadi hir'isuu qabaadha trans faatii kana. So trans fat is totally unhealthy diet. Namni kamiyyuu isa san avoid gochuu qaba jechuudha. Inni biraan akka healthy diet damma sallakkaman biraa salt restriction yookaan immoo soogidda restrict gochuu yookaan soogidda gadi xiqqeessanii fudhachuudha. Egaa soogiddi qaama keenyaaf sammuu barbaachisummaa tokko tokko ni qaba. Haa ta'uti garuu WHO recommend kan godhe namni tokko guyyaatti soogidda less than 5 giraamidha gadi. Giraama 5 gadi yookaan immoo soodiyeemii isa jedhamu giraama 2 gadi fudhachuu qabaadha inni jedhu. Kana jechuun afaan nama kaanii galuun tiispuunii tokko gadi jechuudha. Soogidda guyyaatti maankaa shaayii ishee xiqqoo san ishee san takkaa fi sanaa gadi ta'uu qabaadha. Isheedhaa gadi ta'uu qabaadha. Namni tokko kan fudhachuu qabu jechuudha. Kan fudhachuu qabu. Nyaata isaa keessatti kana fudhachuu qaba. Isa kanarratti gaa hanga danda'ameen namni soogidda nyaatota soogidda hin qabne yoo soorate gaariidha. Akkasumas immoo soogidda isaa keessatti nyaata isaa keessatti soogidda gadi xiqqeessuu fi nyaatota soogidda hin qabne yoo fudhate gaariidha. Rekommandi godhu maaliifini kaa more saltiin dhukkuboota akka ulka'iinsa dhiibbaa dhiigatiif nama saaxilaa, dhukkuba kaleerree tifillee nama saaxilaa, akkasumas immoo worsan godha. Dhukkuba duraan jirullee worsan godha waan ta'eef soogiddirree restrict ta'uu qaba jechuudha. To the level of less than 1 teaspoon per day. Guyyaatti maankaa shaayii takkaa gadi fudhachuu qabaadha namni tokko. So salt restriction innirree healthy diet keessa gasheera jechuudha WHO. Inni biraan sukkaara. Sukkaarallee limit gochuu qabaadha namni tokko. Isa kanas gaa namni tokko sukkaara guyyaatti inteekii kaaloorii of keessaa qaba. Sukkaarri gaa akkuma beekamu kaaloorii of keessaa qaba. Guyyaatti parsantii 10 ni gadi xiqqeessuu qaba jechuudha. Nyaatota fi dhugaatii fudhatu keessaa parsantii 10 gadi ta'uu qabaadha. Kana yoo jedhamu ammoo maal jechuudha? Namni tokko gaafa dhugaatii isaa dhugu sooratas yaa sooratu achi keessaa sukkaara limit gochuu qabaadha hanga danda'ame. Sukkaara limit gochuu qabaadha. Garuu hanga akka soogiddaa kanatti
hanga kana maankaa hanga kana fudhachuu qaba jedheen keenya dablechooni. Garuu immoo wanti inni jedhe nyaatota hunda keessaayyuu dhugaatis haa ta'u nyaata keessaa hanga danda'amaa ta'een firii shugarii hir'isuudha. Firii shugarii yoo jennu sukkaara nuti dhugaatii adda addaatti gadi daballu san jechuudha. So isa san hanga danda'amaa ta'een restrict gochuu barbaachisaa jedha. Egaa inni kun kan adaltii yookaan immoo kan nama jabaati. Kan daa'imaa hoo akkamii? Healthy dietiin kun daa'ima irratti dhiibbaa ni qaba kan jedhuuf yes, daa'ima irratti dhiibbaa ni qaba. Akkamitti immoo dhiibbaa kana hir'inaan jedhuufi waan adda godhu xiqqoo jira. Adaltii irraa yookaan nama ga'eessa irraa kan adda godhu waan xiqqaa jira. Innis maalidha? Healthy dietiin kan daa'imaa kan jalqabu gaafa ishiin dhalattee kaasteeti. Inni sunis maalidha? Daa'imti takka akkuma dhalatteen sa'aatii tokko keessatti harma haadhaa oduu jalqabuu qabdi. Achi booda ji'oota 6 kara jalqabaa harma haadhaa qofa hodhuu qabdi. Harma haadhaa qofa ji'oota 6 kara jalqabaa harma haadhaa hodhuu qabdi. Achi booda immoo ji'a 6 irratti aannan waan dabalataa argachuu qabdi. Yoo xiqqaate hanga waggaa 2 harma haadhaa aannan harma haadhaa argachuu qabdi. Kun samaa'u wanti isa godhaa. Kun egaa maalidhaa fi kan isinii kaase aannan daa'imti aannan harmaa daa'imti sun haadharraa argattu sun tokko ulfaatina obesity gara fuulduraatti illee akka hin qabaanne isaan godha. Daa'imman harma haadhaa seeraan hodhanii guddatan ulfaatina hin barbaachifne akka saaxilamne isaan godha. Akkasumas immoo dhukkuboota daddarboon ta'an akka olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba sukkaaraa fi obesity kanneen illaa dhukkuba onnee illaa irree protect isaan godha jechuudha. Kanaaf achi jalqabaa jechuudha. Healthy dietiin daa'immanii achi jalqabaa, achi booda waggaa tokkoon booda mooroof kan nama jabaatiin wal fakkaataadha jechuudha. Haalli nyaatatti filan wantoonni nyaanni nama guddaadhaaf healthy jedhama sun illee daa'immaniif illee healthyidha jechuudha. After 1 year of life waggaa tokko booda jechuudha. Kanaaf daa'ima irratti illee haala kanadha. So gaarraanis kanumaan isinitti himuu dhufe yeroo baay'ee waan healthy dietii kun namoonni carelessly fudhatu. Haa ta'uti garuu immoo dhiibbaa guddaa qaba jechuudha fayyaa keenya irratti. Namni garuu yeroo baay'ee yoo baay'ee dhukkubsatee safar hin godhin yookaan immoo yoo maatiin isaa keessaa namni dhukkubsatee yeroo rakkatu qofadha kan baay'ee concerned ta'u. Garuu immoo sun ta'uu qabu. Namni kamiyyuu dursee hanga danda'ameen dhukkuboota ittifamuu danda'an ofirraa ittisuu barbaachisaa jechuudha. Maaliif jennaan dhukkuboonni amma jenne kun hundi isaaniitu wal'aansa duubatti deebisuun qaban jechuudha. Fakkeenyaaf dhukkuba sukkaaraa yoo fudhannee tokkitti dhukkuba sukkaaraatiin qabamnaan qorichi dhukkuba sukkaaraa fayyisu hin jiru. Wanti godhamaa jiru qoricha sukkaara dhiiga keessaa san akka gadi buusu godhamu qofa kennamaa jira jechuudha. Sukkaara dhiiga keenya keessa jiru sun akka gadi bu'u godhamee akka baay'ee ol hin kaanee fi akka immoo dakaanis baay'ee gadi buune qoricha godhamutu kennama malee qorichi duubatti dhukkuba sukkaaraa deebisu hin jiru. Dhukkuba onnees akkasuma dhukkuboonni onnee hedduu isaanii dhukkubni duubatti kan hin deebinedha. Tokko jalqabnaan umurii guutuu qoricha fudhachuudha jechuudha. Olka'iinsa dhiibbaa dhiigattis akkasuma takka dhukkuba saniin qabamnaan qoricha jalqabnaan throughout our life qoricha san fudhannaa jechuudha. Umurii guutuu qoricha san fudhannaa jechuudha. Dhukkubootni onnee kalee irree akkasi hedduun isaaniinuma yeroo dheeraa namaan kennanii dafanii nama ajjeesu jechuudha. Maaliif wal'aansa duubatti baay'ee isaan deebisu hin jiru jechuudha. Kanaaf hanga danda'ameen nutis ijoollee keenyas dhukkuboota daddarboon taane kanarraa eeguu qabnaa jechuudha. Egaa kanaaf inumaayyuu yeroo ammaa wanti baay'ee yaaddoo ta'e even WHO irree kan kaasu unhealthy diet fi unhealthy lifestyle kun walitti dhufe it is global risk to health jedhee kaa'e. Kana jechuun namni yeroo baay'ee sochii qaamaan godhu haalli jiruuf jireenya namaa kana durallee viidiyoo kanarratti hojjedhe haalli jiruuf jireenya namaa bakka tokko nama teechisuudha. Namni bakka tokko taa'eetuma hojii isaas haa ta'u hojjeta. Kanarratti immoo nyaata healthy hin taane nyaataa foon maal kanaa fi wantoota mi'aa kana ni nyaata. Ulfaatinni isaanii dabalaa. Kanarratti bakka tokko ta'a. Unhealthy diet plus unhealthy lifestyle it is a risk for our health. So isa kana conscious taane sochii qaamaa gochuu nyaata healthy diet ta'e fudhachuu fi actionoota yookaan gochoota dhukkuboota daddarboorraa nu ittisan kana fudhachuu qabna jechuudha. So anis irraan isinitti himuu dhufe kanuma I think waan tokko irraa hubattu jedhee yaada. So isinis viidiyoo keenya yoo jaalattan like gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Fayyaa ta'aa.